Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashamaar kafuun jirtu bakka jirta itti nageenyi rabbii sinfaanaa jiraatu anna kaakooti galata rabbii baga jiraattan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas warroonni sabiskiraabiin kun sabiskiraab godhaa, warroonni sabiskiraabii laayikii gochaa jirtan immoo hedduu tokko galatuma ulfaadha. Galanni keessan bilisummaa ta'u baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabaja, iddoo guddaa isiniif qaba. Bakka jirta itti nagaa fayyaanaa taasisanii jechuun barbaada. Akkasumas immoo viidiyoo footoo boonee Sumayyaa Oshee fideen jira jechuudha. Sayidoon ammammaatti wanti inni irra ga'e hin jiru, wanti inni argame hin jiru, garuu barbaadama jirti. Sumayyaan kaleessa umariidhaaf sagalee qabdee akka barbaadamu taasisaa turte jechuudha. Ammammaatti hin argamne silkii namaatiinis mokkoreen ture jette ani mataan kooyyutti barreesseen ture. Sayidoon telegiraamii fayyadama akkuma beektanii waasaappii himoo minaamina in fayyadamu telegiraamii fayyadamaa itti barreessee jennaani onlaayinii irra hin jiru, feesbuukii irra illee hin jiru ilaaleera. Yeroo kan daqiiqaa tokkoof iyyuu irraa gadi hin bu'u ture telegiraamii akkas feesbuukii irra jechuudha. Amma garuu irra hin jiru, dhuguma onlaayinii argisiisaa hin jiru. Akkuma kaleessa Sumayyaan barbaadaa turte umaritti illee dawwalteetu barbaadiitii deebisii ani yaafadheen dadhabeeyyuu silkiin isaa sin hojjetu waa inni irra jiru sin beeku sababa kootti miidhama gurbaan kuni jettee umariidhaa sagalee qabdee turte jechuudha. Saniin booddee umariinis tole nan barbaadaa tumte kana jechuun keeyyuu hedduu na gammachiisa, baay'een gammadee viidiyoo hojjetee ture galgala. Akkasumas egaa hammammaatti wanti irra gahame tokkollee hin jiru, ana fuula isaa homaayyuu hin dhageenye. Akkuma beekamu onlaayinii irra hin jiru jechuudha. Akkasumas immoo jara kanarraan dubbachuu dhufe ittan deebi'a. Booniidhaa fi Oshee irraa dubbachuu dhufeeyyuu irra guddeessa jechuudha. Malee Sayidoon ammammaatti wanti inni irra ga'e yookaanis immoo homaa furmaata tokkollee hin arganne. Maaliif hidheen gadda akkuma jiran maallaqa na gaafatanii turanii jedhee ture. Garuu viidiyoo keessattis immoo hin dubbanne waa'ee jara dhukkubsatanii sana. Mastaawaqiyaa godhe malee ofiisaati akka birrii amma na gaafatan arraba isaatiin dubbatee jira. Garuu ani biiziidhas badaa viidiyoo akkas maraa hin dhaggeeffanne natti fakkaata. Akka jedhetti jaratti yoo qabattes hin beekamu, garuu chaarjiis immoo fixaan jira jedhe gaafa viidiyocha waraabe chaarjii mobaayilii fixaan jira jedhe. Kana chaarjii jalaa fixee bade ta'ee rakkoorra ga'e ta'ee hammammaatti nama adda baafate tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Tokko immoo Booniidhaa fi Osheen immoo kaleessa moodiitti qabatanii jechuudha. Dhugaa lubbuu namaatti hin taphatin Oshee lubbuu namaati waan ta'eef sanuu biyya namni sodaatu keessatti biyya namni keessa dhaqee keessa Oromoo jechuun biyya sana hin naqu hin beektu, Oromoodhaaf isaanii akka wal lolan hin beektu, miidiyaa kanarraa akka itti wal jibban hin beektu jechuudha. Biyya sana dhaqee jechuudha. Otuu baardaarii keessa ta'ellee baardaarii abbaalleetu ijoolleen keenya waraanaan iyyuu achi hin naqxi, garuu jechuu Gondor keessa hin dhiisani. Oromifu innillee Oromifumayyuu naasa'u bakka maxxanqiyaa Oromoo waan ta'eef qabamuu danda'a jechuudha. Isa kanatu nama yaaddessee nama aarsa malee isin immoo moodii irratti qabatan. Amma Osheen kaleessa maal jedha? Baadiyyaa deemeetu baadiyyaa hin jiraa miti. Amma fakkeenyaaf naannoo kamii naannoo Qaalitti Mannaariyaa yoon beektu ta'e Qaalitti Mannaariyaa keessaa tootaalii keessa Addis Safarii Walloo Safarii bakka jedhamu akkas gara baadiyyaatti gaafa sittu jechuudha. Naannoo jallisii minaamina hin jiraa miti. Naannoo namni Finfinnee fa'aa keessa naannoo akkasii turtanii jallisiin hin jira. Bakka dinnicha, timaatimii, raafuu minaamni bitatanii baadiyyaa sana keessa mana akkasiitu jira. Baarsaafii jira, burtukaanii, mangoo waan adda addaa jira jechuudha. Baadiyyaa keessa, baadiyyaa Finfinnee keessa jechuudha. Mana akkasiifaa jira. Waan isin horiitti gashu, horii horsiisu, horii buburree kana hin beektu miti, ishee horsiisu jechuudha. Naannoon gara Finfinnee kuni jechuudha. Inni immoo baadiyyaa Adaamaa keessa deemeetu jamaa rabbii Gondor fakkeesseetu viidiyoo waraabe. Otuma ta'eeyyuu jechuudha. Editingiidhaanis gochuu hin danda'a. Editingiidhaanis gochuun hin danda'ama. Ofeetan editingii isaa godhee isinitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Ani maaliif kijibadha hin soba. Sobeetu maal godhe? Baadiyyaa sana deemeetu akka waan Gondor keessa deemee baxxaaniyaa warra Gondor uffate diraamaa hojjetee jechuudha. Amman bifa diraamaatiinitu hojjete akka waan achi dhaqeeti jechuudha. Muudiin qabatin dhugaa rabbii dhimma lubbuutii fi dhimma bultiiti. Bultii jechuun qaldii miti jechuudha. Bultii jechuun yeroo tokko diidde taanaan hinuma diigamee jechuudha. Kanaafuu jennaan inni immoo dhimma lubbuu keessa jira. Dhimma uummanni hundumtiyyuu cannaqamaa fi jiru, uummanni hundumtiyyuu raafamaa fi jiru jechuudha. Sa'idoon dhugaa rabbii
biyya inni dhaqe biyyaa miti. Biyya bakka Oromoof diinaati malee Oromoof jaalala warra qabuu miti jechuudha bakka inni dhaqe. Kanaafuu jennaan siifaa galu mudirratti hin qabatin unateen akkoo nama naarsina jaartiin illee maal gooti guyyaa viidiyoo ooshee argite galgala dhuftee maal jetti ooshanii ergi guyyaa lamaati ani argine guyyaa lama tonatti ni min gondoriin deeme jette min maan buustee boossi subhaanallah rabbiin isa haa qajeelche wallaahi laazim inde yaa maal inde cinqillaata sammuun keessa yeroo hojjetaa maa sobdanii diraamaa hojjettan bar saayidoo dhositanii muudii nutti qabachaa jirtu atii fi ooshanii saayidoo dhositanii muudii nutti qabachaa jirtu saayidoon isin bira jira deebi'ee sidii dawwalee online irraa ba'ee yookaan silkii daayireektii isinii dawwalee maaf muudii qabattu lubbuu namaatti akka itti taphatama wallaahi hin deemne naamana hin deemne bara oosheen isheen illee sobdi bar viidiyoo dalaguuf hin sobdi kijiba kuttee buufti. Inki jibinaa hin sobida an dhugaa sitti himaa bara dhugaan namatti himaa bara waan dhugaa namatti himuuf namni jaallatu waan dubbadha waan ta'eef bakka dhugaan jirtu dubbadha maal afuufta fiishkaan afuufin amma gaafame maan buuftee boossu soommi kun sirraa qeebalamaa hin qeebalamaan jedheen dhugaa rabbi sirraa qeebalamaa maanni sobee amma dhaga'u jamaa soba nu barsiisanii isin amma warra yuutuuba xixiqqaa kanaa warra reefuu lafaa ol dhufaa jiru kanaa warri yuutuuba gurguddaa qabu kun kijiba nu barsiise bara dhugaa rabbi kijiba bara isaanirraa barreeyyu kijiba amma yeroo tokko hin kijibdinaan jettumte amma ijoolleen duraa kaatenne hordoftan mata duree keessatti milixxeen harka buuti bara kijibni kun sobni dhugaan dubbadhaaman wallaahi laazim sobni kun milixxeen harka buuti mata duree irratti biiduma hojjedhee dhufeen harkaa milixxee keessa buuti maaliif kan isaaniin argakaa kijiba nu barsiisani waan gaarii nu barsiifne warri lafaa ol dhufa maal barata daa'imni gaafa lafaa ol dhuftu maal baratti yaa maal indeenaan ta'e maali kun attamitti muudii irratti qabata isheellee muu fakkeessuudhaafitu dhufteetu sumayyaan akkana sumayyaan maqaa sumayyaan utuu itti himtu utuu hin dhufin utuu sin barbaadu jettuun deeme bar saayidoon sammuun isaa rukutame sumayyaan maal goote hin dhufinii anuu nan dhufaa hin dhufinii utuu isheen jettu gootummaa isaa onnee isaa mul'isuudhaaf dhaqee achitti kuno achitti kaamamee hafee jechuu kana utuu ijoollee isaan argadhee fiiguutu ijoollee isaa dhabee jechuudhaaf argitanii dhiisin naqin saayidoo dhiisin naqin ennaan didee jechuudha fiigaa dhaqe kunooti kana hojiinsaa sinima muudii irratti hin qabatina nama lubbu jireenyaa fi du'a gidduu jirtu lubbu irratti hin qabatina maal afuuftu wallaahi nama naarsinaa nu waan xanni irra ga'een imimmaan booftee boosee kun afuuftuu fiishkaa afuufti kun maal inni namni maal irraa barataa maa joo kun joo tam nama arsiti dhugaa rabbi ana isa keessa ba'an kanatu na arsaa yoo dhugaan dubbadha isuma keessa ba'anii hintinii ta'an kanatu na arsa muudii irratti hin qabatin mucaan hin jiraadhaaf hin du'aa sana hin beeku hin qabame hin hidhame fannoo jechuun warroota baraa keessa jiraatanidha bara uummata nagaa warra noormaali akkasuma yaafa deemuu miti bara fannoo biyya fannoo kan hin akkasuma yaafa noormaali akkasuma yaafa akka keenya noormaali miti amma fannoo jechuun warra baraa keessa taa'u warroota akka abaa'ooti siniif agalu warroota akka abaa'oo warroota akka waboo ijoollee keenyaati jechuudha fannoo jechuudha amma ijoolleen keenya amaaraa argite inni iftee qaxee kutte kanaafuu du'aa godhaaf hundi keessan